أوي هاي بالبلا سمالين كافت وترتي كافت مال بالبلا هارين كاف نمو لا بالبلا عاري أفخاني كونين كاسون دا جتون تكو ترتي كافت شوفي قرو نم بيخين ساولين مش أمان تنا أونلاين إذا سوى صوت رساني بر حكمة رامتي هي برا نوزيرا نجي قبضات فياخت سجلين تنتي كأجايباتي دس نمجتي أكم سوران هاي كده مخدين سوران أنا كان سوران كاو سجلين كده وباندا برامتي آية كامك يومشو نفت أفتيكم بيخاد زت والله لغارة بيجي خان جوا دولا كسجلين نتي أكلين كتيرتين أو سنتي أي أكيد في نكيك نجي هذا هي بتشا يا تخيل يا أبو ما كنا والبرية منا يا دم أي سيادة هم على كنا نويا دون داني هذا جرتيجر كوسو كنا تين نجران كامان شوالر كنيه وان تكتكلو بيني ودي باشنانية صوبتشاني ولا كنا جسنا جلتو تكلكان بريء هذا قالوا أكمل سيرني مجدا جميجته أي سجرتو أما بيرباه يا رانجرا بان كيو جتا راسا كسي مالو جتو أكاسي إيه أي ذا تكذبو يوسي مجدا كنارا ولا كنيه سيافيري وان تكتكوبل أي أنا سافر مالي أكم هاي هذا والبرية ران تبيو سيافيري سيدمتي سكواتي أكم كذي نتا أكاسي متني بيتا أما خيار راني جل كويرو نما جول بري نما سنانات دورا فيرا yoo sun amala kan keete illee garuu warraan tanaan irra jijjiirame an siyaafeeruudhaan qaba. Ayyee anaa siyaafeera malee. Ji'a kana garuu anaa siyaafeera. Anaa siyaafeera maali? Jettee rakkoo qaba? natti tolle. Akkamitti si tolu qaba haa? Anaa siyaafeereef? Garuu anaa siyaafeera kun xiqqoo ni baay'ata. Akkasirra silaa murtii takka kaayyannee murtii sanirratti waliif jechuu yoo amma fakkeenyaaf ati kana afeertu taate yoo maal goote kaati na afeertu yoo nam maal godhe kaati na afeertu Akitti wala feerro haa? Kadura za'an iddoo feerraa sanitti argame. Saniitu bakka qophii afeerraa gaggeessa jechuudha. Kadura dhaqeetu gaggeessa moo hawraa malee gaggeessa? Horraafate. Ayyee hawraa malee akkasii. Garuu immoo jecha kan kee akka bishaan firija keessaa fuudhanii dhuganii xiqqaan qabbaniisaa kan nama dabraa qabu. Hajjatta wallaahi. Dhugaa rabbii ati xiyya ta'uu hedduu takkaan ittiin boonaa yoo kana taate. Abshir. Zaa sagal irratti haa wal arginu. Saa sagal irratti. Tole yoo garuu baay'inaan gubeen an yeroo eeggatee kan dhufa. Naaf isa dura dhufu numaatu. Saa eegganni haa dhufu sunjaa garuu hedduu takka natti toltee jirta. Naayyimoo hedduu hedduu takka galatame. Onnee biyya keessaa bakka guddoonis qaba. Ani ta'e wallaahi akkasuma. Akkasii yeroon gubiin garuu sa'a sagal irratti akka wal arginu. Taati. Qoreen sirraan waraanee qoreen irraati waraanee balaan sin arginu. Lafa nagaa naaf waliin siidha. Atillee akkasuma nagaa na. Nagaa haa. Fayyaa. Maal dhimummaan fardi bilbilaan taa'uun naquttee namni dhimma maali yeroo dhimma maala kana. yaa buni beektaa Hayo. Nishiyoo takka ganama kana arkeetiin online irratti arkee karaa telegiraamaa kana Hayo. hin bareedeettee ambar wooma rabbiin irraa irrisee yoo takka illee hin garree Maal qabdi garuu? isiin jechuu wanni isiin qabdu Sirri. maal fa'aa beektaa nyaara ni qabdi ija ni qabdi funyaan ni qabdi ilkaan rifeensa dhedheeraa kana qabdi suuruma isiin na ergiterraa uffata kanaas ka adda addaa kana Kanan baana boo uumamaan jiraatti qabeenya isaa jiraan maal qabdi? jechuun qabeenya maal qabdi jeetii yaada aboo qabeenya isii miti abbaasii qaba Haya gabbaan si maal qaba kan qabaa goetu. aboo abbaan isiidhaa maal qaba seeta maaliin irratti abbaan si yaadadde abbaan isiidhaa leenjisaa milishaa jahaati Milishaa jaa. milishaa jaha qaba milishaa jaha Bakka milishaa wajjin abbaasii eeguutu. jechuun osoo akkas hin taane ni jiraame haa amma fakkeenyaaf yeroo naaf isiin jechuu wal jaalannee wajjin yaanu
abbaan isiidha. Isinii godha milishaa. Yoo akka namni takka illee nutti hin dubbanne jechuudha. Milishaa san leenjisaa waan isa hanga leenjisaa milishaa san nu godhe. Mucaa maaltu hafee tabbaa? Kanaafuu isin eeganii jechuudha. Dubo yoo sun nu eegi maal naaf isiin abbaa isiitiif qabeenya taana olii. San hin baanu jaa maal qaban amma isin maal qabdi qabeenya hoggaan sun qabeenyaan baan maal qabdi? Qabeenya si himee kaa'u. Isiin uffata ni qabdi, afaan ni qabdi, ilkaan ni qabdi, gurra ni qabdi, ija ni qabdi. Maal kanaan qabeenyi? Amma kanuma dhimmitti jabaan dawwalaan taa'uun rukutanii hamteef. Sanii miti. Amma maaliin fedhanii beektaa? Dhimmi fardii takkaa jira. Dhimmi fardii sun maali? Amma naaf isiin yeroo wal barre waan wajjii wal afeeruu takka olaasu. Wal afeeruu sanirratti immoo hedduu takka wal dararree inna waa keessanii beektaa? Siif isiin moo? Naaf isiin hayi. Maalirratti? Amma siin afeeraa nan afeertu naas afeeretti. Haasee afeertu hundistu? Atis ni jira maqaa dhiiraan balleessu jechuudha. Beekati. Akkasitti boo achi booda miciyoon wal morminee wal dadhabnee paarlaamaan jechuudha. Innawaa dubbiin teenyetu hin jabaattee paarlaamaan irra taa'ee marii irra godhanii marii biyyoolessaa irra godhanii wal afeeranii bulchoonni addunyaadhaa. Isin lamaan jidduu moo? Hayi Eertiraa irraa dhufe bulchaan Eertiraa ka Somaaliyaa ni dhufe. Tokko nafne insi naa afeeree anis naa si afeeraan jaan. Bakka kanarra wal dadhabnee paarlaamaan taa'ee paarlaamaa irratti mormiin kaatee innawaa namni achi keessatti rafuu eegale. Paarlaamaa keessatti. Dhimma jabaa kana maal dhageessisan nuun dhageessifne dhimma jabaa kana. Suma duubatti akkasitti bakka paarlaamaan murteessuu dadhabee sa'a 24 irratti taa'e dubbii. Duba eenyu murteessan duba? Amma ka murteen dhumarra gizee taate dadhabnee nu lachuu anis anumaan jaa. Isinis anumetti. Bakka afiraanu maal godhee beektaa paarlaamaan? Ka urraafateetu afeera jee. Hayaa'oo. Kanaafuu har'a asiriidha. Sa'a 9 irra bal'amni sa'a 9 mataa irratti jechuudha. Wajjireen aduu? Maa wajjireen? Saantu saa meeqa? Saa 3. Isiin sa'a 9 irratti afeerraa qabna. Kanaaf ammatti deemtaa jiru? Amma dhaqee finqa kiyyaan beekame. Akkasiin si afeertu godha. Akkasiin na afeertuuf achi sa'a 3tti dhaqee achi oolee hanga asiriichi rafaa oolee yoon fedhes isiin gizee rifte isiin akka na afeertu godhuu deema. Falan qabu yookiin qarshii takka hin beeku. Amma maal as gargaaru hundi isin yaamte mamman? Wanni na gargaartu yoo jiraate. Na beektaa keessan yaadna beektaa maal as gargaaru maal rakkoo tanii isin eeytaa? Uuma qabdu bichaa bakka. Uuma kishaa qabdu. Wanta kishaan qabuun. Sanuu tanii si deebisu wallaahi naaman. Yaa gaa yoo jiraate qarshaan qofa na beekaa sanuu. Fiji qarshaan siifin deebisa. Ni deebisa sanuu qarshaan qofa na beekaa. Qarshaan tan siifin deebisa. Siifin deebisa. Siifin deebisa tanaa. Siifin deebisa tanaa liqiidha. Ni beektaa saantu saa meeqa ni beektaa sa'a 3. Sa'a 9 irra walii baallam. Naaman. Akkamiin beektaa? Garuu kana deebistu amma takkaan sin gaafanneen akka isin na deebistu. Subii tanaa wanni deemuuf maali? Bakka turte yoo haa. Egaa amma dhaqee yoo fedhe isin na dura dhufti. Amma dhaqee achi eegeetiin qarshaan tanaa keessa qabaddeetiin dhufee si garsiisa. Bakka deem. Wal garra bakka. Akka suuraan dhayne bakka adii deem. Amma dhaqeetiin achi oola bakka feerra. Wal garra bakka. Bagaimana kan? Turte dufte mo? Ture. Hai biasa di bakka turte. Jechuun wooma jettee san murteeffattee kaayyoo tante san galmaan ga'uuf meeqa akka turteef? Dafee sin dhufee akkama. Sin na dura dhufe. Hai anna dura dhufte jeetiin sa'aan na dabartee jee bar. Urraafadheetiin amma waan kanaa nannis jechuudha. Affeerra akkaan godhu fedhee urraafadheetiin dhufe jee urraafadhee dhufe garuu ati immoo na shagoddee na booda turtee dhufte. Hundumaafuu sifaa ta'u sifaa milkaa'u. Mee
Haya duduga kan ya soina. Hikma. Naya kabzati. Amma kan surah san irratti si arge. Suuraa tirada. Miti. Surah kan te cala garuu uumama kan kee rabbiin sin dhorkan hunda siif kan. Maashaallah. Nama gargari ni beektaa. Bifa kannee fi amala dhorkata. Hagari bifa kannee fi kan sagalee dhorkata. Garuu kan kee uuma adda. Bareedaadha. Ay gaafan dura suuraa kan teessee arkee si dubbisu qalbii na fuutee turte. Sagaleen kan ta'e gubbaan naa dabalamnaan anniin ajaa'ibee gubbaan deebitee giziin zaataan lafa si arkee maal qaba silaata akkanaa xiyye godhee uume jeetii yaada. Garuu ammas xiyye taateetu marfamta. Taateera ammas ta'e. Taateen hinga qallatin kaa duddugaa. Akkasitti gaa'ii wanti ati reefu tan na gaafattees anama yoo na beeku baattees dhalata magantaa kanaati maqaan kiyyaa akkuma siimesanii jechuudha. Uzee. Uzee. Uzee kaa. Jabeessitee. Uzee kama uzee. Akkasitti tolee fudhachuu dandeessa. Akkinatti tolee uzee maqaa. Bakka akkasitti tolee fudhataa maqaan guutuun warri kiyya naa baasisan yoo feetellee maqaan namni na baasu sini jira miti takka sanillee rakkoon qabu. Garuu kan hin jiru wanti ati na gaafatte keessaa amala dhalaan qabdu keessaa na gaafattee jirta. Dhalaan gisee dura nama dhufte maaliif qabeenyi qabda maal qabdettee nama maaliif nama gaafattan? Gaariidha Hasan maaf gaariidha. Jechuun amma fakkeenyaaf ansiif qabeenyi hin ta'u. Ati naaf qabeenya haayee. Woo maafi. Suudarra barnaa maati jarjariin ta'a. Waan si ajaa'iba keessaa gisee ati maal qabdettee na gaafattu siin gammachiisa jedhanii yaade. Maaliif amala dhalaan qabdu keessaa maal qabda gisee waan akkanaatiin qabu waan akkasii jettee ni gammatti. Garuu immoo ana soo jiban taane ijaan jechuudha. Si agarsiisee waan hin qabu waan akkasii itti gammadda xiyyeetii yaadaan. Luba maal qaba? An jechuun dilasii miti alhamdulillah kannaa rabbii jaan fayyaan hin qaba. Dabalataan ammoo makiinaa takkan hin qaba. Haayuu duba waan bareeda qabdaa waxa. Makiinaa moo? Eeqa. An kun natti qaata jeetiin yaada makiinaa jechuun Lakkii. Makiinaa qabannaan gaadhaa. gama fuulduraatti isin jiraami waa hedduu yaadu jira. Garuu san gubbaan giseen akka taa'ee ciiseetti yaadee maaltu narraa irra jiru haadha manaa gaarii sanfaa waan akkas akkasii narraa irra jeetiin tilmaamee yaada. Alhamdulillah garuu gara fuulduraatti yoo wajjin kan jiran taate abdiis irraa qaba garuu si tursee na fakkaatti. Rakkoon qabdu boo nan garsiistu makiinaa. Hayyaa makiinaa moo? Wallahi siin garsiisa makiinaati. Diboo nu haasa'anii Itti waan akkaataa itti fayyadamallee waan inni siraatti makiinaa saniin jechuudha itti hojjedhu yoo qabaatte ni fidatte siifin hojjedhu. Hojjechuun barbaadu. Rakkoon qabu makiinaati ammaan si garsiisa. Arraan booda teetii sun teessee dalee iddoo feete. Yes. ها غدا Isaan kun saaxilee warra wajjin hojjennu laa isaan kun. Dalagaan akkamitti irra? Dalagaan bareedu wallahi waan dhabama keessan hin ta'in qaba. Hayi wayyaa jirjira jala walii isin hin barsiifne yaa. Ay mara ko qabeetii wal baranna. Eenyu siin jaan? Feesii naan jaan. Anillee ni kimaa naan jaan. Wal barnoota gaarii haa. Atillee na. اللي نعرفه نعم Maariifii. Anillee ni kimaa naan jaan. Wal barnoota gaarii haa. Isaanis saayiba fayya warra wajjin hojjennu jechuun naannoo kana warra wajjin hojjennu bakkuma takka hojjennaa dalagaa waliin nu fidee nu hundaa ogummaadha qabna malee dalaguma takka bakka takka hojjennaa jechuudha. Akka nagaa bakki dalagaas akkana fakkaatti. Hayyee garuu jarjaraan qaba bakka makiinaa deemnu. Deemuu feeta?
زلزلان قبل ديما دوبا سكتشلجو إيه خا مخينا نجرسيستي ماكينة أمبرا هالكيدي أنسى ماكينة جتون ناتي ماكينة والناس ينا فكاتي سن سفكاتي إيه خا خبرات كنت تكو مرة قدو نيني كل ماكينة ثانا بر ماكينة بان هاي مخينا أنتنا إيه ماكينة متيتن Tana sama kinansa. مخينا لا Egaa kan nu biraa qabu tanuma yoo ta'e biraatiin qabajee siin agarsiisa jee egaa sansii agarsiisa. jechuun Kan nu bira jiru kanuma nuti. ammaan tanumaaniin jechuun gizii isaan huccuun akka nanniin hojjedha huccuu hodhuufa ati sammuu huccuu ijoollee teessaniiti yoo feetu huccuun ta'e yoo bageette samma هاي tanaa مخينا خنا يتنا خنا يتنا أنا مخينا خنا مخينا makiina kaa هم مخينا لا rakkoon qabu tanarraa guddootti ni ba'anii ni maali ati qabeenyatti amantaa makiinaan hin qabu tan Sirriitti hodha makiinaan dabeetaa shufeera cimaadha. Magaalaa sanatti beekamaadha. Huccuu hodhuudhaan shufeera cimaadha. Akkuma isin jee makiinaan isaa tana shufeera beekamaadha. Huccuu hodhuunis akka magaalaa sanatti isaa beekamtii qabu. online kun gaafadhu online هاي ما لقطة هنا هاي مخينا خرجت سدبي هاي كمان ناس ما نتياسه Ay maali gaanu rabbashina bakka hojii jirraami achi deemaa waliin dubbadhaame dhiifamaayyuu. Inni achaa gaanu. Ay maali gaanu dhineef gireesi. Ay saniifi miti bara uffatanii eegalla uffata gurgumaan eegu jira mini beektaa shufeerti jakeetiin eegu jira maaliif hanganne as nakaa irraa hodhee hin jaafnu hojjuu hanganne dhufuutiin dhiis maamilli cimaa waan isa bira haataniif isa hodha. Hanqaan danda'u hodheef kun hojjuu. هاي سنما ما دلقوا تردني وخنا ملينا ردينو Ay maali gaasii fodhaa hin jirjirin kaa. Maanta na dhufeemi. Yoo nuti hodhine nu dhultan hanga maamiltichi keessan dhufu hodhiif gaafa qaaba qabe. Ayyee siif rakkoon qabu taa'ee gadhu ammaan tanaan si dhawa. أيده في مية ما Rakkoon qabu ammaan si dhawa. Huccuun tana bara. Tolchiinurraa maamilan aarsinaa maal taatan yoo ta'e likki dalaga. Sirri daleenya dalagaan teenya ni beektaa mi'aan ammas waa'ee dhalaati minaan min. kutte gaa duraanuu makiinaa jala jala dhufte makiina innaa makiinaa guddisiite makiina safiidhaan makiina jee Dhugaatiin malee hundatti makiina safiittee makiina safii maaltu naan jigee sinqaanfachiisuuti. maali makiina Dhalaa makiinaan qaba maaliin qaba. Sin dabbaruu xiqqollee. hanganaan mucaa maqaa baajaaj baasee fi gizeen dhalee baajaajiin qaba jaa'u yoon fedhen Abbaa baajaaji zaataa jechuudha. baajaaj naan jaan abbaa baajaaj abbaa xayyaaraa kan Maaluma rabbiin sibiila irra isaa yoo ta'e isin argattee sumuu. Kottee jechuudha amma mucaan. kunis sibiila kotte haa kottu Kottee? saleen Maaliif kutte ni beektaa? Qotuu suusan itti dhiiftee silaaniitii fi gattee isii nama dalagatu taate. Namni isii caalu akka fidu ni beektaa har'a. ammas ni fite Akkam fidde ammas. leencoon bashbash jee Bashbash jee. Leencoon namni meeqa nama isaa dhiisee kana jee bashbash jee. dubattu awwa hundumaafuu amma qadara amma daa darsa bi huccuu na gagguura torbaan kana ammaan daa Haydee maamiltoonni kee dhufee lolee qote. Ati hin beektu naan jaalladhu.